Hordoftootaaf dhaggeeffattoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu ashama qophii addaa tokkoon isanii dhumne innilleen viidiyoo kabaju guyyaa waraana bilisummaa Oromootiif baraare sababeeffachuun lixa Oromiyaa aana beegiitti hawaasi Oromootiif waraanni bilisummaa Oromoo waliin ta'uun ayyaaneffatan sababa rakkoo intarneetiitiif bubbuleen dhaqqab guutuu isaanii dhiyeessina itti dhiyaadha. Teka udah kapan?
galees eegaa okkara galgala qalloon talaan booda beekoo yoo shalkaan addeessa ottuun bashannanaa dammeekoo maakooba keetteessa bullaleetti kottuu dammeekoo eeguu faamunaa waliin hawuun adduu dammeekoo annanii fi bunaa amborraa wal maraa karankee amborraa wal maraa jibbamoo jaalalaa karankee akkamittiin baraa shaggaritti galees eegaa okkara galgalaa ora finfinneetti dammeekoo bulloon obaafannaa borroo karaa dheeraa dammeekoo amma obbaafannaa birbirsaatti kanee kallookoo laga harree bunaa nuti sinaanottu dammeekoo qeerroo wajjin duulaa amborraa wal maraa karankee amborraa wal maraa jibbamoo jaalalaa karankee akkamittiin baraa shaggaritti galees eegaa okkara galgalaa urufa boobbittaas eegaa okkara galgalaa ulee bulbulattaas eegaa okkara galgalaa shaaffeera laattonoos eegaa okkara galgalaa agamsattuu dhufees eegaa okkara galgalaa muraayutti galees eegaa okkara galgalaa okkee guddoottanoos eegaa okkara galgalaa bareedashi miidhagashi adubbaa dirqilee adubbaa shaakkarii dhiishiisasa dammalkaan addanii baadeen argee warra dubbaa'inaa intala baadhaadhaa amma gaatiifi bareedan talaa dammalkaan agadaa nagaan gaafadhee wala barruu jedhee beekuutu beekii yodii miidhatee seenaanitti beekuu lallee tolchee baay'ee diffinee seena isaa dubbisee dubbisaa hubannaa sanyii koo jettee horii dubbii jennaan Jumbo Garani
Aquí va a
baga biyya amantii tokko jirtu jirtu uummata Oromoo baga jiraattan. Waan xiqqooti waliin galle amantiin tokko guyyaa wareegama jaallan kufaniiti waan ta'eef yaadannoo isaanii gochuuf waan kaaneef walla geeffanna sagalee balleessaa abbo sagalee guyyaan irraa guyyaa yaadannoo gootota amantii tokkooti. Kanaaf gammachuun kaleessa iddoo nuti dhaabbannu kana diina dhaabbachaa ture. Har'a garuu wareegamaan dhufnee iddoo kana qabanne kanaaf iyyuu walla geeffanna. Dhiigaan dhufne waan ta'eef ni beektu miti? Tolatti dhufne? Dhiigaan dhufne iddoo kana. Dhiigaan waan dhufneef guyyaa sanaa kaasnee guyyaa ija kanarratti immoo isin uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waan godhu beeka. Uummanni Oromoo waan dhiigaan dhufe kana waan godhu beeka. Nuti waan goonu waraanni beeka. Uummanni Oromoo immoo waan gootu beeka. Oduuriisi. Tokkummaa godhatu tokkummaa yoo qabaatte waan guddaa cabsiti. Tokkummaan qabdu taanaan waan xiqqoodhaan kufuu dandeessi. Isa kanaaf baga geessan. Jirtu uummata Oromoo? Jirtu uummata beekii? Baadiyyaaf magaalaan jirtu? Handhuura qabsoo uummata Oromoo kan taatan uummanni Oromoo baga jiraattan. As ga'uun keenya qoosaatti miti. Aarsaa guddaa kaffaltanii waraanni bilisummaa Oromoos uummanni Oromoos guyyaa irraa kan argate dhiigatti dhangalaasee lafeetti cabse. Kanaaf qabsoon keenya adeemsarra jira ammayyuu godhabame jira jechuudha. Har'a jiraachuun keenya kaleessa gamaaf gamanatti kan wal ilaalaa turre har'a kan jirruttu waraanni bilisummaa Oromoos uummanni Oromoos waliin jira jechuudha. Kaleessa waan baay'ee jedhanii adda nu baasanii turan miti. Har'a galanni kan Waaqaa ta'uu qabsoo dhugaa qabsoo dhiiga qulqulluun itti dhangalaadha. Lafee qulqulluun itti cabe sana hundumaa keessa dabarree har'a yeroo nuti wal agarru ta'eera jechuudha. Asumaan immoo guyyaan adda ta'ee kan beekamudha jechuudha. Innis amajjii tokko kan jedhamu lakkoofsi biyya kanaa lakkoofsi Itoophiyaa kan Habashaan oduu isheetii nuti ayyaanni Oromoon qabu inni beekaman amajjii tokko wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Kan kanarraa hafe lakkoofsa addunyaa kanarra jirtu keessa lakkoofsi Itoophiyaa addadha. Biyya kam yoo deemtan iyyuu lakkoofsi Itoophiyaa kun hin jirtu. Oromoonis qabsoonsaas seenaansaas dorgommeensaas addunyaa waliin. Kanaaf iyyuu amajjii tokko kana yeroo ayyaana isaatiifi jechuudha. Guyyaan amajjii tokko kun addatti kan beekame guyyaa ayyaana waboo yookaan waraana bilisummaa Oromooti. Qabsoon kun salphaatti as hin geenye waan hedduu dabarsinee uummanni Oromoos wanta guddaatti ta'ee lafeetti cabsee waraanni bilisummaa Oromoos qeerroon bilisummaa Oromoo qaxxarreen itti beela'anii itti dheebotanii itti dhumanii qabsoo kana jaallan keenya seenaan isaan yaadatu ittiin jenna. Har'a akkanatti wal biratti bareennee gaafa mul'annu waan salphaatti dhumne fakkaata. Akkas miti uummata Oromoo. Salphaatti miti dhiigatti dhangala'an. Uummanni baadiyyaas jirtu. Abbaan qabsoo inni olaanaan isini. Waraana bilisummaa Oromoo. Halkan roobaan yeroo haalli akka malee hammaattetti
waraana keessan of keessa dhossitanii ofii akka buuteessanii nyaachiftanii har'a dirree kanatti kan mul'ise isini qabsoo kana guyyaan isheedhuma alaabaa keenya handhuura biyyattii irra dhaabbannu immoo kanarra nu gammachiisa. Qabsoon ammayyuu daandii irra jirti hin golabamne. Aduu bilisummaa tokkotu magaalaa Beekiitiif bahee jechuudha. Akkasumas qabsoon keenya wanti duubatti deebisu tokko iyyuu hin jiru. Gara fuulduraatti imalli keenya gara guutummaa Oromiyaa kanaan itti seenuu fi uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos aarsaa barbaachisu kaffalee itti deemuuf qophiidha jechuudha. Qophii Oromitii hundi keessanuu sodaa tokko hin qabnu miti. Akkas uummata Oromoo. Waraana mataa keenyaa waan hin qabneef har'atti Oromoon waraana mataa isaa sirna Habashaa balleessee Oromoo abbaa isaa irratti aangeessuu danda'u argatee jira. Kanaafiyyuu gammachuun keessan guddaadha jechuudha. Hololoonni garaagaraan baay'eetti miti. Osoo akka hololaatiin waraanni bilisummaa Oromoos uummanni Oromoo sarara ga'uu hin danda'u. Holola sana qabsee as ga'eera jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin as ga'eera. Ammas immoo qabsoo keenya boodatti kan deebisu tokkoyyuu hin jiru. Hololli garaagaraa tokkoyyuu isin irraa hin uummata Oromoo. Qabsoon holatti dhuftu. Bilisummaan kan isheen dhufuu dandeessu aarsaa yoo kaffalaniidha. Lubbuu yoo itti laatanidha. Kan kanarraa hafe bilisummaan gabaarraa hin bitamtu suuqiin. Harmooliin uummanni Oromoo martiyyuu sodaa tokko malee qabsoo kana waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'e gara fuulduraatti harkisuu qaba jechuudha. Dhugaan kallattii malee hin cittu akkuma jedhamu qabsoo dhugaan hagam yoo turtes hagam yoo rakkinni itti uummates yeroo isaatti galma hin umaga. Akkas miti. Kaleessa qawwee caccabaa baatu jedhaa turan miti. Har'a maal baannee jirra? Meeshaa ammayyaa hundayyuu ammallee jirra. Kana kan finne dhiigaan irraa fuudhatti tolatti namni nu laate tokkoyyuu jira? Hin jiru. Lubbuu keenyatti waree dhaabbachuun illee gara maali? Abbaa taankii sana irraa dubbifne ofii keenya abbaa taankii ta'uudhaaf jiru. Kanaafiyyuu qabsoon waan hedduu keessa dabarti. Haala mijataa irratti hin geggeeffamtu. Waan qophaadhaan qabsoon geggeeffamti taanaan qabsoo yoo biyyuu galma ga'uu hin dandeessu. Rakkina gidiraa hundumaa keessa dabartee qabsoo yeroo isheen dirree kanatti baatu har'a namatti bareeduu dandeessu. Kanaaf yeroo adda addaatti mootummaan uummata Oromoo irrattis ni geggeessu. Waraana bilisummaa Oromoos uummata Oromoos adda baasuu hin danda'an. Akka galaanaa fi qurxummii jedhan sanaa jechuudha. Uummatichi galaana yommuu uummanni kun galaana yommuu ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo qurxummii galaana sana keessa jiraatudha. Kanaaf iyyuu adda nu baasanii akkasitti uummata Oromoo haalli yoo mijachuu baate gargar baana ta'uu qaba. Kana golee Oromiyaa mara keessatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa bakka inni hin jirre tokkoyyuu hin jiru. Hanga marsaa Finfinnee shanitti marsee waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa martiyyuu guuttee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu sodaa tokko malee kaleessa diinni akkas ture ammas diinni deebinaan akka nu godha jettanii qabsoorraa warri of qusachaa amaloota kaleessa gaddaa of keessa keessanii booddee dhaabbattanii qabsoo meessaa diinni as deebi'uttis hin jirtu. Waraana bilisummaa Oromootiif uummata Oromootii jirus dachee kana dabarsinee hin ilaallu. Mootummaan ololoota adda addaa hin geggeessu miti. Osoo akka ololaatiin nuti kan banne kanaan dura miti. Biyyi kun hanga sa'aatii 24 lolamtee harkaa fudhattutti mootummaan dhufee qaqqabuu hin danda'u. Utuu humna qabaate yeroo sanatti dhufee qaqqabatu. Har'atti immoo kan isin raafantan yeroo sanatti ofii isaatii kan hin ololaa wanta nuunis biyya kana keessaa nu baas isin harkaas wanta dhufee isin ajjeesu magaalaa kanatti diinni galutti qabattanii kan jirtan ofiin goomsina. Kana booddee abbaan biyyaa waboodha.
walii galla miti. Kanaafiyyuu hin sodaannu waraana keenyarraa duubatti hin dheessinu qabsoo kanas hundumtuu abbaa qabsoo ta'e itti hirmaatee geggeessuu qaba jechuudha. Diinni yoomiyyuu uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waliin jira. Eenyuyyuu hiree biyya kanaa nuu murteessuu hin danda'u. Hiree biyya kanaa murteessuu kan danda'u eenyu qofaa? Uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qofaadha jechuudha. Anatu si beeka, anatu si bulcha, Oromoon bulchuu hin danda'u kan jedhamu kana booddee hin hojjetu jechuudha. Yoomiyyuu hin hojjetu. Diinas ari'ee biyya isaa keessaa baasaa jira jechuudha. Akkuma kana immoo lollee diinas biyyaa baasuu akkuma dandeenyu biyya keenya hoogganachuus bulchuus akka dandeenyu uummanni Oromoo ofii isaatti beekuu qaba jechuudha. Ammas qabsoo irra jirra. Waraanni kunis qabsoo irra jira. Namni qabsoo irra jiru immoo adeemsa kallattii garaagaraatiin qabsoon kan geggeeffatu haala mijataa keessatti miti. Kanaaf uummanni Oromoo wanta inni gochuu qabu waan isinirraa barbaachisu qabsoo keessatti anis hirmaachuu qaba akka Oromoo tokkotti jettanii kan yaaddan waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu aarsaa jijjiirraa hin qabne kan gabaarraa bitachuu hin dandeenye tokkittii qabu dabarsee isiniif laatee jira. Isin immoo wanti isin gochuu qabdan qabsoon kun yeroo masalaaf yoo itti fayyadame malee umurii dheeraa hin qabu jechuudha. Dhugaatu bakka qabata. Kanuma ammas nutis hamma galma keenya geenyutti amma sirna abbaa irree fonqolchinutti qabsoon keenya waraana keenya waliin itti fufa. Gabaabumatti isa kan biraa walitti deebina uummanni beeki akkasitti waliin gadhiifnu of keessaa sancaala diina nu seena. Waan san diree irratti ta'an agartaniitu miti nu waliin ta'anii kakatanii miila diriirfatanii nu waliin irbuu seenanii rasaas nu oboo nun dhamiin jedhanii kakatanii jechuudha. Rasaas nu oboo isaan hin dhabne isaa bees hin qabata jechuudha. Waadaa seenterraa irbuu seenterraa faayidaa fette dukkatti deebiin rakkadhu yeroo rakkachuu maltutti miila qullaadee maal rakkatta waan rakkadhu rakkinni itti fufnaa isa kan biraa boodee itti deebinaa bal'inaa ilaasofnaa amajjii tokko bara 2022 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baga geessan guyyaa yaadannoo waraana bilisummaa Oromoo baga geessan isinii jennaa injifannoo kan keessan. Uummanni amma kallattii jiruun gara hojii isaatiitti deebi'u konkolaattonni kunis karaa gadhiisanii fayyaa nuu ta'a baga gammaddan baga